Turek no chantayudha. Namoonni garaa singubu koottai jettanii wantani anillee nan taa'e garuu akkamittan achi baadhee tana yaadee ture. Salaa galgaayidha. Ayen takka ture tanan kai na godhe keessa kooti nan ka'e dhufe naa kadhattanii eegasi nan fayyee gobamuun sanarra ture kanaaf waaqayyoon na galateeffadha. Tadinno tokko sitti deebiti mee galateeffadhaafi darbii deemeedhaani dhaloonni si harkattaa fayyeenyedhaani adda argadhodhaani dibata fayyisuu si haadhi bu'aadheedhaani eebbifame gooftaan si haa eebbisu si kee maal ture Kenanni guddaa waaqayyoo faaja'u ameen maqaa waaqayyoo eebbifamu ameen ani ji'a fi torbanarraa as dhufee gaafan dhufu gurra koo kana na dhukkubaa ture ittiin danda'een ciisu akka carraa si raajida rajjeeffannaa kadhate achi gurra koo kana keessa bakka waan ta'e galfeedhee dhufee baqqaatii har'a fayyuun qabadhee dhuman dhufee asitti naa kadhattanii nan fayyee galanni maqaa gooftaa Yesuusiif haa mee galata laalloo ammamiif si dhukkubaa ture gurri keetiin torbee tokko narra ture. keessaa baqaan kan si raffisuu si dhoowwa Qorra jedheen ture akka carraa mucayyoodhuma godhanyaa kiyyaameen zee ta'een ture bakka isumarraan qorranna seenee dheedhuma naadha koottis abbaa koottis ni mallee nan dhufkadhee bakka maadhaaf akkatti faxxarattee deemtoo naan jedha lakki yaaduma qorra ta'een beeku dheedhumaan dhokse bakka fayyinni mana waaqayyoo jira bakka fayyuun qaba malee asiraatii dhaqee mana yaalatti baasuun qabu dhee dhufe bakka ka'een dhufee naa kadhattanii nan fayyee ergasii fayyaa kooti galanni duuni Yesuus waati. mee gooftaaf galata laadhaa mee irra deebi'aa galateeffadhaa waaqayyoodhaan bara baraan galanni keettaafu milkaa'e wanta siif hin taane jireenya kee biraa kana beekaa kana booda nagaan kee guutuu haa ta'u maqaa Yesuusiin galateeffadhaafi ana bira jira ishee Akka carraa gaafa sanbata galgala hojjaramaanii galgala as dhufee akkasii ilkaan kun dhukkubaa ture bakka marxifadheen deema as bahee warra kaanii kadhachaa jiru warri si dhukkubu koota jedhee obboleessa kiyya tabsaa'ee kana kadhachaa jira an garuu hin dhumne achuma dhaabadheen bakka yoo waaqayyo na fayyisaa sumatti naa fayyisu jedheen dhaabadhe achi bakka hundaayyuu kadhatee darbee dhufe iddoo sanatti zayitii kadhataatiin mataa kootti naa tuqeeto naa kadhate ergasii immoo ilkaan kun dhukkuba gaafsan akka carraa bakka isarraas nan fayyee waaqayyo haleluuyaa maalii galatan qabdanii gooftaan keessumaa dhukkuba ilkaaniifaa sinitti fidin bara baraan fayyaaf sitti hin deebi'e ciao dhuguma sinitti ma dhibee ilkaanii jechuun saafuu jedhanii galanni guddaan gooftaa kanaaf haa ta'u. Ameen. Ani dhaabbadhee miti jilbeeffadheen galata isaa hima. ameen gargaara isinis Gaafa hojjaa lamaanii gaafa hojjaa lamaaniitti lafa hojii ooleeti naannanii as waldaa dhufe abbaa manaa kana kiyya wajjiniin abbaan manaa kiyya immoo daa'imman xixiqqootu mana jiraa manumatti hafe. Yeroo waldaa kanaas dhufu abbaan manaa koo manuma keessa jira anaa asii kadhannaarra jiru bilbilli naa gala waan masaa wallaaleen hin kaasodhee irratti jiru. Yeroo lammaffaa irratti waan isaa shakkeen deebi'ee yeroon jalaa kaasu ani fayyaana biraa deemtee lukti tokkicha ollaan deebuu gannaan deebuu hin ijjadhu waan isaa wallaaleedha. Maal jechuudha innaan akkasuma naan jedhe ani dhugaa waaqayyoo dhugaadhaan seene mucaa koo ishii xiqqootu waa tokko ta'ee see malee amma deebi'ee yeroon dawwalee fi gaafadhu ammas akkasuma naan jedhe lukti tokkicha oliin deebuu hin ijjadhu waan isaa iyyuu hin beeku jedhe bakka asii kadhachiiseen dhufaan jedhe kadhatarra jiru asumatti nan kadhachiisee zayitii harkatti dibadheen galee akkuma sanaan fuudheen asii manni koo cillaan qodhaa zayitii sana sirraan balleessinee galee nan kadhee lukti oliin deebine sun ol deebi'ee ani mijjalle sun mijjate.